ስለዚህ የሆነው የደም ስር ብጠሳ ነው። የተደረገው ደግሞ በትክክል ታስቦ በሽተኛው እንዲሞት ወይም ደግሞ ሰው እንዲሞት ተደርጎ የተደረገ ነው። ያደረገው ደግሞ አዋቂ ነው። ኡጉመሳኒ ጀደን ዲገ ሂደ ዲገ ኬኛቱ ጭቴ የሮ ጀደኒ biyyattiin kun jiraachuudhaaf waldaan kun akka waldaatti jiraachuudhaaf oromiyaan jiraachuun sabaaf sablammiiwwan jiraachuun barbaachisoodha jechuudha. Kana waggoota hedduu duraati jalqabanii daataawwan hedduutu jira kan kana agarsiisan. Akkamittiin waldaan kun oromiyaa malee jiraachuu akka hin dandeenye, akkamittiin maxxannee itti taatee akka nyaachaa turte, dhiiga saba kanaa akkamittiin akka dhugaa akka turte kana hundumaa wanti mul'isan ragaa hedduutu jiru. Waggaa hedduu dura ragaa sassaabame tokko nama yoo laalle naannolee oromiyaa keessa waldaalee meeqatu ture, lafa meeqa immoo kaaree square kiiloomeetirii meeqa akka qabatanii akka jiran immoo daataawwan agarsiisan ni jiru. Guutummaadhuma Itoophiyaa keessatti jechuudha. Fakkeenyaatii fi wal bira qabnee kan waa lamaa qofa yoo laalle kan Goojjamii fi kan Baalee qofa tokko naannoo Amaaraa tokko immoo naannoo Oromiyaa keessaa fudhannee yoo laallee fi waggoota hedduu dura daataa sassaabameedha kuni. Goojjam keessa waldaalee 2635 turan keessaati lafi isaan qaban gidduu isaaniitti lafti isaan qabani square kiiloomeetirii 23 duwwaadha. Kana jechuun waldaan tokko 0.04 gadi qabdi jechuudha. Walakka kiiloomeetirii illee hin qabdu waldaan tokko jechuudha. Waldaa baay'eetu jira. Lafti isaan of gidduutti qaban, lafti isaan oon godhan garuu baay'ee xiqqoodha. Kiiloomeetirii 20 square kiiloomeetirii 23 duwwaa qabu waldaan 2600 jechuudha. Gara Baaleetti immoo yoo as deebine waldaalee 58 jiran keessaati lafi isaan qabatanii jiran square kiiloomeetirii 2148 qabu. Waldaa muraasatu jira, lafti isaan qabatanii jiran immoo lafa hagana jedhamu miti jechuudha. Waldaan tokko yoo xiqqaate average yoo fudhanne square kiiloomeetirii 37 qabdi jechuudha. Meetirii miti kanan isiniin jedhu square kiiloomeetirii 37 qabdi waldaan tokko jechuudha. Average yoo fudhanne waldaan 58 maal jechuudha? Waldaan tokko hamma kana qabaachuu jechuun maal jechuudha? Qotee bulaan waan irra hojjetee nyaatu irraa saamamee irraa fudhatame inni iyyuma keessa taa'eetu waldaaleen akkasumattiin hamma garaa isaanii qochisiisanii saba sana deebi'anii ciisanyaa godhanii gabbaarii godhanii isaan abbaa lafaa irratti ta'anii biyya isaa irratti gabbaarii isa taasisanii jiraachaa turan jechuudha. Kanaaf gaafa kana gallakkisanii dhuguma hidda dhiiga keenyaatu cite yoo jedhanii dhugaa isaanii. Waan barbaachisutu irraa cite. Kanaatiif yoo boo'an gara tokkootiin dhuguma gadda yoo taa'an uffata gurraacha yoo uffatan daaraa yoo ofitti firfirsan kun dhugaadhuma qabu jechuudha.